dargaggoo fi shamarran kabajamoo babbareedduu addunyaa tana gubbatti argamtan ilmaan Oromoo nagayni kiyya kan onne irraa burqe bakka jirtanitti isin haadha qabu jechaa keeyyanni dubbiitiyyaa dhimma hoggansa adda bilisummaa ummata Oromoo fi barumsa tokko kennuu deema. As keessatti muuziqaa boombutaan kan humna qaban, kan fincilaa warraa isa qaban, kan bakka jirtanitti illee isin dhaggeeffattan, kan sabboonummaa leellis, kan sabboonummaa keenya kan Dr. Abiy isin keessattiin ajjeesa jee cimsee leellisiis muuziqaa waraanaa gurguddaadhaan isin dhiyeessa jechuudha. Kana keessatti eenyumti nu dhufee as keessatti feesbuukii kana jalatti feesbuukiin kun kabajaa waan qabuuf feesbuukiin kun ka qeyroo bilisummaa Oromoo waan ta'eef yookaan ka odaa bultum yookaan ka dabbal mootii gaaraa waan ta'eef yookaan kan Kadir martuu waan ta'eef eenyumaafuu as jalatti eenyumaafuu eeyyata qeyroon bilisummaa Oromoo qara'u yookaan faallaa keenya hinaaffaadhaan dhufee waa takka yookaan inni dubbadhaju if jalaa hin baasaa haasawaa kiyya bareedaa fi bifa kiyya bareedaa laaluu danda'u jechuu kiyya. Isuma kanaa'uu qabsoo Oromootii jechaan as gubbaa sii dhufe malee na laaluuf jaalattee jibbitee maallaqa kafaltee dhuftee steeja gubbatti na laalte jechuu kiyya. Kuma kafaltee dhuftee na laalte jechuudha. Tola siif hin dhufu jechuu kiyya. Qabsoodhaaf jechaan sii dhufa malee. Dhugaan jiru isuma kana. Hanga qabsooteet sitti mul'adha jechuudha. Addi bilisummaa uummata Oromoo kaayyoodha malee nama miti. Maqaan hoggansaa jaala maqaan kaayyoodha ABO'dha. Hoggansa kamiinuu jalalar sofaadhaanis jaalatomsaafaadhaanis jaaltoleen aadabaafaadhaanis gantuu jechuudhaaf mirga tokkollee hin qabu. Maaliif isaan bubuutu dargiidhaati miti kan dhufee dhaabatti makan. Jalalar sofaa warruma jaalatomsaafaan warruma dhaaba kana gadi hundeeyse bu'uurarraa isaan tokkodha. Dhimma kanarraa haasa'uudhaaf garuu waan silaa kaleessa ummanni Oromoodhaa hoggansi haa jijjiiramuu je'ee osoo eeltirarraan galin dubbachaa ture arra waan gaafii Oromoo ta'in hojjechuun dogoggora guddaadha seeraan yakka. Kalees hoggansi haa jijjiiramuu je'ee yeroo ummanni Oromoodhaa asirraa dubbatu koora sabaa eeltiratti taa'uudhaan deebiftanii jaal daawwit kamuudhe isini. Arra gaafiin ummata Oromoo waa'ee dhaabaatii miti. Waa'ee hoggansa jijjiiruutii miti. Akka ummanni Oromootti jiru dhiiftanii sagaleen isiniif dhaga'ama natti fakkaata. Sagaleen isiniif dhaga'ama. Sagaleen isiniif dhaga'ama natti fakkaata. Badawni tokko as jala gaafii naan kennin. Sagaleen isiniif dhaga'ama.
sagaleen isinii dhaga'ama sagaleen isinii dhaga'ama miti warroottan sagaleen isinii dhaga'ama hijiru sagaleen that's fine mobile keessa rakkoo qaba jechuudha Allez dubaga wannoonni arran tana gaafii ajanda ummata oromootiif ajanda ummata oromootiif ummanni oromoo arran tana waa'ee dubbii dhaabaa otoo hin taane ummanni oromoo waa'ee lubbuu fi jireenya namummaa mirga namummaa sarbameet waa'ee mirga namummaa keessa jira jechuudha ajandaa diinni baasu maddeet ajandaa hoggansaa ummata oromootiif kennuun seera miti isumaahuu yeroodhaan maleedha kaleessa godhuun ture jechuudha arra osoo hoggansi meeqa gurguddaan kabajamaan meeqa kan akka Jawaar Maammaffaa kan akka Abdii Raggaasaafaa kana bakka iddoo inni kute dhabne leencoowwan oromoo gurguddaan otoo ummata oromooti wajjin hidhamaa tumamaa jiranii isin rakkoo gurguddaa kanaaf ummata oromoo hamilee cabsuudhaaf yaada isin yaaddan akka ummanni oromoo hamilee hin cabne nuti qeeroon bilisummaa ummata oromoo hamilee ummata keenyaa ni tiiksine jechuu keenya hamilee ummata keenyaa ni tiiksine jechuu keenya gaafiin ummata oromoo mootummaa Itoophiyaa gaafachuutti jiru gaafii siyaasaa otoo hin taane gaafii ABO otoo hin taane gaafii kaafaa otoo hin taane gaafii badhaadhinaa otoo hin taane gaafii mirga namummaa gaafii ummata oromoo gaafii siyaasatti jijjiiruun tooftaa diinaatii fi sagalee ummata oromoo ukkaamsuu waan ta'eef gaafiin ummata oromoo gaafii mirga namummaati ummanni oromoo qawweedhaan otuun qawweedhaan dirqama miti ummata oromootiif biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'uudhaan ummata bal'aa ta'uudhaan jaalattanii jibbitanii seerri Itoophiyaadha mirga ummata oromoodha kabajuudha qaba jechuu keenya gaafii ummataatii fi amma kan gaafachaa jiru ummata bal'aadha ummata bal'aadha ummanni bal'aan biyya isaarratti kamuu kabajaa dhabee mootummaan gadi dhaabbatu tokkolleen hin jiru jechuu kiyya Itoophiyaan ummata oromoodhaa gad cabsitee dhaaba Amaaraatiin yookaan sabaa sablammii tokko qofaan Itoophiyaan Itoophiyaa taatu tasuma hin jirtu jechuu keenya yoomumaa'u ummanni oromoo kan gaafii isaa gaafatuu fi mirga isaatiif yoomumaa'u duu taane nutis qeeroon oromoo ummata oromootii wajjin jirra malee dhaabaa wajjin hin jirru jechuu keenya assaayimentii dhaabni oromoo eegaleerraa hoggansi ummata oromootiif hoggayyo ajandaa kennuu malee ajandaa kennuu malee
ajandaa diinaaf kenneen beeku ummata oromoodha anfariirsuu malee tasgabbeessee hin beeku. Kanaaf hoggansi yeroo muudamu jalqaba yookaanis yeroo aangoo mulqamu koorri sabaa taa'amuudha qaba. Koora sabaatirraan koora dhaabaatu taa'ama. Waan maarruun inna success hoggayyu shoora nama tokko irrattiin nama awwal dhaba. Dubbiin ummata Oromoo kan shoora nama tokkootiin ta'uu miti. Eenyumaa utaanan shoora nam tokkootiin ummanni Oromoo hin hogganamu. Shoora gamtaatiin yoo ta'e malee. Akka kanaati shoora nam tokko eenyumaa wajjiinuu ummata Oromootti hin dambeessinu jechuu keenya. Shoora gamtaati ammas yoo ta'e isin hanga gartee walitti ijaaramee abalu kuffifne abalu joosana osoo hin taane amma waa'ee kuffisuutii fi waa'ee muuduudhaa osoo hin taane nuti waa'ee mirga namummaa ummata Oromoo qofa gaafiin keenya. Otoo ilmaan Oromoo kumaantamaan kufaa jiranii mana hidhaa jiranii ummanni Oromoo tuffatamee waa'ee dhaabaa yeroo haasofnuu fi ajandaa kana waan diinni nuu kennu akka ummanni Oromoo hamilee caabu taasisuudhaaf kan dalagamu no inumaa fudhannu kana kaansil godheetin jira kana ummata Oromoo keessaa haqeetin jira ilmaan Oromoo kanarra dammeesseetin jira kun ana odaa bultoom barcuma kiyya kabajamaa United Kingdom irraa isuma kana yoon beekamtii kanneef ni moota beekamtii yoon kennuufi baadhe kaansil jechuu kiyya ummata Oromootti kan dhugaa fidu kan baaqaa jala gargar baasu barcuma odaa bultuum kana jechuu kun barcuma kayroo bilisummaa Oromooti. Wanni kayroon hin murteessin wanni tokko kan dhugoomu tokko lenni. Kanuma waa'ee dhaabaa dubbattan waa'ee ummata Oromoo as baatanii dubbattan jennaan as baatanii waa'ee dhaabaa dubbattan jechuu kiyya. Dogoggorri keessan yeroo tana keessatti waa'ee mirga ummata bal'aa nutti haasa'u malee waa'ee dhaabaatiif waa'ee gosaa isa nutti haasa'u barbaannu jechuu keenya. Waa'ee mirgaati. Waa'ee dhaabaa ammas yoo ta'e dhaabni ABO'dha kaayyoon waraana nuti hoggansa waraanaa wajjin lolu qofa barbaanna. Isa kanaaf jaalgolicha jarmargaalammii jalmarroo hoggansa waraanaa goonee turte qeerroo keessa muunnee lafa keenyatti jirre qophaa'oodha durumaa jechuudha. Waa'ee hoggansa biyya galee eenyumarraa abdii tokkollee hin qabu. Eenyumarraa abdii tokkollee hin qabu. Eega biyya galtan abaluu muunne tokko taane maal goone isuma kana haasa'e waan ta'eef. Sagalee jechaan waliin gurra kan kee heerfoonatti kaayyadhu. Heerfoonatti kaayyadhu dhaggeeffadhu. Isuma kan kana waan ta'eef har'aas yoo ta'e ummanni Oromootii fi qayroo Oromoodhaa diiguudhaaf bakka lamatti qooduudhaaf waan ta'eef qayroon ummata Oromoo kana dursee waan beekuuf isin balaaleffatee jira jechuu keeyya. Eenyumaa ute abbaa muudamees abbaa muudama mulqabees hunduma kan geetu ummata Oromootii fi qayroo Oromoo malee hin beeynu jechuu akka ummatatti garuu ammaas yoo ta'e gaaffii ummata Oromoo ammaas yoo ta'e jaalatee jibbee mootummaan Itoophiyaatiif seerri Itoophiyaa ni kabaja miti ni kabaja hangasiitti bakkayyutti boombii dhoofna bakkayyutti jeequmsa goona malee nagaa hin goonu jechuu keenya. Dhugaan jiru hanga ifuma kun mirga ummata bal'aa irratti eenyu baafuu dursan kenninu. Wanni nuti beeynu suma kana. Ammas jidduutti muuziqaa fincilaa guddaa kan shamarran akka asliifaan lellisee roobaafaan raggaatu roobaafaan kaleessa ittiin fincilan
كان الراس اسم درجة كوكي التو تالتري تفجلتن موسيقى جالس ما يوم موسى